السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجا فيا دام سخيا ندبر فتا and then silafu video nita. That's the good thing about Facebook. Dam saati kayate tures hawasa bira nigaha wanni guddan aga hawasa bira tigahe aga my main goal linki ya guddan hawasuma bira gahudha so sanif rakkoon qabu. Galatoomaan isinin jaa hundi keessanuu assalaamu alaikum. Arra waanin dubbachuu barbaadu waa sadii jira. Tokko hospitaala akkuma kanaan dura obboleeyyan kiyya dubbadheetti. Wanni hawaasa miidiyaa irratti wanni na fidaa always wanni miidiyaa irratti na fidu dhimma hawaasa malee dhimma kiyyaa miti. Arras wanni dhufeef dhimmuma hawaasaati. Nothing to do with me. Waanuma hawaasa fuula namaa wanni na dhaabu waanuma hawaasa quuqama hawaasa especially immoo waanuma beeku irratti waan fayyaati. Arra dhaamsi kiyya sadii bakka sadiif ka duraan dursee hospitaala yookaan health centera kan moonaa gubbaa qorichaa. Akkuma beektan kanaan dura deemnee buufata fayyaa san laallee gad deebinee jirra. Namni nu dhalataan biyya sanii buufata fayyaa san naa laalaa je'ee nu erge dhayinee laalle assessmentii finne dhufnee jirra. Turee eega dhufnees. So buufatni fayyaa kan moona gubbaa qorichaa meeshaa guutuu harkatee maallaqa loojistikii jechuun maallaqa konteenara asirraa ilaa gubbaa qorichaa waan kafallu dhabnee konteenarru sun taa'aa jira. So iyyannaan kiyya appiiliin kiyya dhalootaan gubbaa qorichaa kommoona ka taatan ka faamilii ahlii achi ka qabdan isinittin iyyadha. Isinittin appeal godha please. Magaalaan sun magaalaa hayyootaa magaalaa seenaa qabdu namni hin beekne hin jiru magaalaa gubbaa qorichaa kommoona. So yeroo ammaa kana keessatti meeshaa $300,000 oliin tilmaaman meeshaa $400,000 ka tahu meeshaa argannee garuu meeshaa kana asirraa ilaa gubbaa qorichaa erguuf konteenaraaf waan kafalamu jira. San maallaqa dhabnee taa'utti jirra. So hunoo arra gubbaa qorichaa kan moona gargaaruuf ilma namaa ta'uun qofa gahaadha. Kanaafuu arra ani akka Nuraddiin Suleetti dhalataa biyya saniitii miti. Garuu dhalataa biyya san tahuu baadhe namooma wanna juu na keessa jira dirqama kiyya. Gabbahee kadhachuun ummata saniif gabbahee kadhachuun anaaf gammachuudha. Hawaasa saniif gabbahee please gargaara loojistikii maallaqa barbaanna please je'ee as dhufee hawaasatti iyyachuun anaaf is a blessing gammachuudha. Maaliif ummanni suni ummata jeena seenaa Oromoo keessa seenaa guddaa qaban. So gubbaa qorichaa kan moona dhalootaan achi ka taatan Oromoo taatanii baha Oromiyaa dirqama Oromoo guutuu dirqama humanitiin ilma namaa bakka jiru dirqama. Meeshaan guutuu arkamee arra maallaqa loojistikii dhabinsaaf taa'utti jira isinin jechuu jira. So meeseja kana dhaamsa ani dabarsu kana bakka hunda naa geessaa please. Haga hawaasa kanaaf meeshaan kun dhaqu kadhachuus hin dhaabu waywaachuus hin dhaabu hawaasatti dhufee deddeebi'ee gaafachuu hin dhaabu because waadaa seennee dhufne. Magaalaa san dhaqee hoggaan dhufu haadha Oromoo, abbaa Oromoo, eessumman, adeera,
haboo achitti argine waadaa seennee dhufne ani waadaa seeneetiin dhufe abshir joolleen teessan biyya alaa ni jiran joolleen dhalootaan kammoona ka tahan gubbaa qorichaa ka tahan jeenamee biyya alaa jira humaa yaadinii je'eetiin haadha oromoodhaaf dhufe kunoo amata guutee jira meeshaan taa'utti jira maallaqa dhabnee meeshaa kanatti galchinu bakka hunda bakka itti deemne mara milkooynee jirra galamsoo jetta ciroo jetta hirnaa jetta asaboot jetta baddannoo jetta gaara mul'ata jetta hattaa burqaan anniyya milkaawanii jiran so yeroo ammaa kana keessatti hospitaalli 2 kan nama dhabee ka rabbii qofa qabu hospitaala 2 sunis hospitaala kommoona gubbaa qorichaa fi hospitaala awwadaay magaalaa bareedduun Dubai ka jennuun Oromoon Dubai Oromiyaa Dubai Itoophiyaa ka jedhamtu awwadaay kunoo amata guutee jira meeshaa harkine waan itti erginu dhabnee tattaa'utti jira so hawaasa lamaanii kanaaf sagale taanee namuu bakka jiru dhaamsa ani dabarsu kana dabarsitee namni tokko gabbehee qarshi 10 yookaan ajri argatta obboleessa kiyya obboleettii tiyyaa sirratti dhaggeeffatu akhiraa kee dalagadhu because fayyaan faaya especially magaalaa namni gubbaa qorichaa kammoona arki wallahi summa wallahi joolleen magaalaa sanitti dhalatan obboleeyyan kiyya obboleettii tiyya magaalaa sanitti dhalatte dhageessee waamicha kiyya dhageessee yoo caljatte wallahi boru rabbi waggaa barbaade innis calsiin jaabeef because rakkoo ajaa'ibaa rakkoo hama keessa jiran hospitaala mitinu buufata bayyaadha health centeridha waa takka hin qabu waa takka manuma taa'u waa takka qullaa dubartiin dahuuf dhayxee kadhaltee nagaan galtu ni xiqqaata kabiraammoo humna hin qabu achii deemee gubbaa qorichaa irraa ba'ee adaamaa deemuuf gubbaa qorichaa irraa ba'ee dirree dawaa deemuuf gubbaa qorichaa irraa ka'ee finfinnee deemuuf humna hin qaban I'm appealing to those who born in that city magaalaa sanitti dhalatan isaanitti dhaamsi kiyya isaaniif Kanadaa keessa Ameerikaa keessa Awustiraaliyaa keessa Awurooppaa keessa bakka jirtan biyya Arabaa yoo jiraatanis dhalootaan kammoona gubbaa qorichaa ka jirtan kunoo konteenarri guutuun meeshaan qophaawee waan itti galchinu dhabnee taa'utti jirra nutti dirmadhaa natti dirmadhaa isinitti jechuu kiyya akkuma san dhageeffadhaa amma hospitaala kanarraa hedduun cinqaa ka ture hospitaala calanqoo ture ka calanqoo dhume alhamdulillah ka calanqoo hawaasni ka biyya alaa jiru waan danda'uun dirmatee farhaan abdullaahi rabbi umrii haa dheersu waan danda'uun maayyirratti immoo abshiraa jettee waan hafe ka kafalte obboleettiin teenya Tireezaa ammee seenaa dalaydee jirti calanqoon nu canqee waan godhu dhabnee hirriiba dhabnee maal goonaa hoggaa jennu achi dhayxee magaalaa sanis laaltee abshir ka hafe ana akka farajaasti seenaan wareegamtoota calanqoo irratti jiran kanan maqaa isaanii kan nuti hin beekne wareegamtoota calanqoo maqaan isaanii isitti yaadatama Tireezaadhaan yaadatama ofra bakka waan goonu dhabnee cal jennetti she say don't worry about it numaa yaadina abshir rabbi irraa hin harkadha jettee kunoo ka calanqoo dhume arramoo my appeal is ammoo deebi'ee appeal ka godhu hospitaala 2 hospitaala awwadaay magaalaa guddoo
kajimaadhaan beekamte magaalaa Oromiyaarraa dhiisit Itoophiyaanu Dubaay kajattuun buufanni fayyaa Awwadaay qullaa jira. Buufanni Awwadaay meeshaa immoo konteenara guutuu sassaabnee $400,000 kum dhibbaa furfatee hunoo taa'utti jira waan galchuu barbaatu jira. Meeshaa geejjiba kana konteenara kana asirraa Ameerikaarraa Awwadaay galchuuf nama barbaadaa jira. Dhalootaan Awwadaay kataate. Dhalootaan Oromoo kataate. Namooma kasitti dhaga'amu. Dirmadhu saba keetiif. You're gonna live this life. Jireenya kana bareedduu tana dhiistee deemte. Sittin fakkaatiin amma dhibban jiraatu. You don't live 100 years. So what I'm telling you as a brother, make history. Seenaa dalagiiti addunyaa tanarraa deemi fuula Rabbi waggaa dhaabbattus hin qaanfattu. Because you have done something waan Rabbiin jaalatu, waan Rasuulli jaalatu daleetee jirti. Hospitaalli lamaan kun very challenging. Kasadaffaa ture, calanqoo ture. Obboleettii tiyya umrii haa dheeressu, Tereezaa. Ka yaadataa himees hin fixu, akkuma san yaadataan. Bakka meeqa qaawaa nu cife. Bakka meeqa Tereezaan qaawaa cufte. Tereezaa she's not from Ciroo. Ciroo irraa miti, Ciroodhaaf maallaqa naa kan ta'e jirtu. Akka faamilti maallaqa guddaa baasan. Deebitee calanqoodhaaf. Amma immoo hospitaala lamaan Awwadaay Kammoona which is gubbaa qorichaa biyya seenaa waa takka hin qaban. Konteenarri immoo is ready to go. Arra yoo kafalle we can ship godhuu dandeenya. So I know for sure ijoolleen Awwadaay ani dhalata Awwadaay jettee ka qoma dhoottu meeqaatamtu jirta in North America. Meeqaatamtu jira ana Awwadaay yoo tuqamte nin du'a kajuu. Siyaamti harmeen Awwadaay. Siyaamti haboontee. Siyaamti harmeen gubbaa qorichaa Kammoona. Siyaamti. I'm just telling you the truth. I don't need no fame. Maqaa sin barbaadu, taayitaa sin barbaadu, isinummaan kafalaati, isinummaan maqaa keessan hin geessaa. Ani meeshaan achi gahuu qofa. My point, wanni gooliin kiyya meeshaan ummatumaaf dhaqee ummata haa tajaajiluudha. Wanni asirratti na fidee fuula nama 60 fuuldura dhaabbachuutti jira. Fuula namaa wanni na dhaabu waa'ee dukkaana kiyya banachuu, biizinasa kiyya banachuu, yookaan immoo beekumsa kiyya isinitti himu, waa'ee jireenya kiyyaa, waa'ee ilma kiyyaa, waa'ee magaalaa tana osoo hin ta'in, waa'ee ummata. Sanuu ummata eessa jiru sa'a 14 xayyaaraan kan dhaabbanneedhaan asii amma Atlaantaa irraa yoon ka'e asirraa xayyaaraan asirraa ka'ee Oromiyaanin dhaqee it takes 14 hours. Ani ammoo isaaniifin wanni iyyuuf ummata sa'a xayyaaraan sa'a 14 hours ka jiraniif. Not for me. Not for my kids, not for my wife, jaartitiyyaaf, ijoolletiyyaaf, maqaadhaaf, waa harkachuu is nothing. Ummataaf. So magaalaa lamaan kana isinitti dhiisee. Meeseja kana abbaa feetu bira share godhi. Haa dhaga'u. Isaan bira haa ga'u. Garaan laaffisee hayyeenitus ni jirraa. Hay bakka Ciroo dhaqee. Hirna dhaqee, Asaboot dhaqee, Kammoonaaf maaliif hafa? Gubbaa qorichaa maaliif hafti jedhee ka onnateen dhabamu? Ka khayrii dalagu maqaatamtu jira ka informationii isa biraan geenye informationii akka isa bira geessaniif. Kombolcha dhaqee, Haramaayaa dhaqee, Hiwat Faana Harar dhaqee, Baddannoo dhaqee akkamitti Awwadaay hafa kajuu ka onnatu hin dhabamu obboleeyyan kiyya sheer godha. In dhabamu. Arjaan Awwadaay irraa dhabameeti miti. Arjaan gubbaa qorichaa Kammoona irraa dhabameeti miti. In dhageenyeef ta'a. Information waan jiruut in dhageenya ta'a. Yookaan information dogoggora namni itti himeefi boo dhiisi meeshaa mootummaadhaaf dhaqa. Maal faayidaa maaliif hajuu information dogoggora isaaf ga'ee ta'a malee yoo dhagee arjaan Oromoo hedduudha. Faayidaan meeshaan immoo hospitaala biyya dhaqu biyyatti
hirnaa, asaboot, kombolch, baddannu, gaara mul'ata, dadar kanneen dhawaati bilbilaati buufata fayyaas hospitaalas gaafadhaaboo akkam jijjiiramni isinii tahee jira ni hubattanii jedheetiin abdadha.